Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti jirra galata waaqa sagaleen kun dhagaamu kan jedhu hin beeku bokkaan akka malee waan gadi kukutaa jiruu fi arrammoo wanti isinii qabadhee dhufe meeshaa kumaa 150 galeen isinii qabadhee dhufe jechuudha. Otoo kanaan dura ta'ee qarshiin 150 meeshaalee baay'ee galcha ture amma garuu meeshaan kamuu dabalee asii ol mataatti daraaree jira. Sanuu galchuudhaaf baay'ee tokko chaalenjii nama godha. Karaan illee cufaa akkasumallee meeshaan hin jiru hin gallee dabalee maal jedhu bakka haalli biyya alaa keessa jiru ammaadha nageenya wal qabatee biyya keessaan immoo boba'aatiin wal qabatee fuuldura kana immoo filannootu jira akkasuma ayyaanni faasigaas immoo dhufaa jira sana wal qabatee bakka bubbee makaasaa jira jechuudha. Ani immoo waaqayyo na gargaaree na waaqayyo baay'ee na gargaareera yeroon dura jalqabeyyuu qarshii amma kana meeshaa hin galchine arrammoo kuni qarshii 150 asnaaf qaqqabee jechuudha. Maaliif ayyaanni dhufaa jira rosanaa qodaan hin jiru hin badaa hin waddadallee gatiin isaallee gamatti nama ariyaa jechuudha. Akkasittiin naaf qaqqabee kunoo har'ammoo asnaagee gaafa yoomiidha kuni kanaan orderii godhee gaafa dafino orderii godhee dafino olee facaasaa olee robii olee har'aa kamisa mitiire har'aas naaf qaqqabee akkasittiin ol gaggalchuutti jirachuudha. Ganaamuun tartiibatti deddeebisa zirzirii isaa maal akka hin bitee maal takkatee waraqaa irratti maxxanee waraqaa irrattidha kan inni wajjiniin ergamu. Isa immoo aduutu yeroo sana kaartoonitti kan ashagamee bakka tokko jiru jira. Isa immoo boruudha kan fattarree keessa ilaaluu jechuudha. Meeshaa suuqii kanaaf fiduu asillee naan fidaa. Bakka biraatiillee jechuudha waan amma dhumee jira mitiiree suuqii keessaati daruurii as shokkaa asillee naan fida. Finfinneetii immoo ergan jalqabee yeroo sadaffaa fiduu goote jechuudha. Yeroo sadaffaa fiduu goote otoo namaan milkaa'ee otoo namaan mijatee achi yoo dhufedha kan bareedu. Finfinneetoo dhufe gatiin isaallee wanti hundumtuu achi yeroo dhufedhaan immoo gargaarsi waaqayyoo baay'eedhaan nama makiinaa qabu meeshaalee akkasii kanallee kan magaalaa keessa deemee intinaaf fidu nama wayi asuma ollaama kanatti jechuudha. Dhugaan natti fakkaata gammaa namanuu asuma jira namichi musliimaa tokko makiina isa guddaa qaba asuma deemaa isatu naa fida jechuudha. Kan koo qofaa miti meeshaa baay'ee fida hiree irraa kaasee immoo na biraan qaqqabsiisa. Akkasittiin kunoo fataa zanaa jennee hojjechaa jirra. Jechuufi isiniif immoo abdii isinitti toraa isin jabeessa. Yaa takka karaarra buustanii takka masmara namaaf qabatee taanaanii isumatu ofiisaa deebisee of hojjeta jechuudha. Isumaan deebistaniitu fidduu warris immoo mana jaarratanii suuqii bukkeetti godhatanii yoo kiraas immoo ta'e bakka takka masmara namaaf qabannaan wanti namatti ulfaatu tokko hin jiru. Kana jidduutti immoo bakka murteessaadha malee wajji biraan jechuun hin danda'ama. Shaqaxaa kanneen akka uffataa fa'aa mana rifeensaas ta'e wantoota tokko jechuudha. Anaaf garuu yaa'u nuti manuma keessa jiraannu keessattidha gibbiima keessattidha. Akkasuma safara nuti jirurrallee waanuma akkasiidha kan gurguramu malee wanti biraan hin jiru. Malee dirqama akka kanaa ta'uu qaba miti. Meeqaan jalqabdii meeqaan xumurtii osoo hin taane birrii 30 otoo qabaattanii 30 20 waan ta'e bantanii ittiin jalqabuuti dandeessu jechuudha akka odeeffamu miti. Innaa aniyyuu jalqaba yeroo hin jalqabe yaa'u xiqqoo ishee kiiloo fa'aa wannoota tokko bakka meeshaanis keessatti dabalatan nama barbaachisan jira isarraa qabatee gara 100 olii na fudhate malee yeroo jalqabaa walumaa galatti jalqaba tokko dheeroon jalqabee birrii 80 jechuudha kanan jalqabeen birrii 80 yaa'u ani mana kiraa hin qabu asumadha malee hannaa birrii 30 qabannaanii fataa gootanii jalqabdu isa booda isumatu gurguramaa isumaan dhufa malee kaashii harka keessanirra ittiin dabaltanii jechuudhaan isumaan ammanii kananii deddeebisaatee jiru. Kanaafuu jabaadhaa waaqayyo sinaa gargaaru. Akka achi teenyee yaannu miti wanti hundumtuu fayyaa qabaannaani gidiraa mana namaa cinqatii gola namaa keessatti umurii ofii fixuu yeroo ofii fixuu sammuu ofii eebbisuu
cinqisiisuun hin barbaachisu asitti hojjennee majiraanna achittis immoo hojjennee majiraanna mitiire kanaafuu waggaa 5 waggaa 10 waggaa 6 waggaa 7 taa'uun barbaachisaa miti jechuudhaan illee godheen gaabbu jettee gowwaamma maal jedhanii yaa turtiin kollee arrachiin jiru wanti na gammachiisu arran jiru waggaa baay'eetti turuun faayidaa hin qabu waan miiqatu nama darba baqa waan miiqatu nama miliqa እና isin fayyada jechi tokko jechi lama as keessaa kananaa sa'o isiniin baay'ee fayyada waan ta'eef sirriitti qayyabeeffadhaa qalbeeffadhaa itti yaada biyyaansi waggaa tokko walakkaa waggaa lama hojjetattanii ekeleen gargaaraa baacanii caaltuu caalchisaa badhaasaa tolashee manaamni tokkotii kan ofirraa lafa keessan taanaan waggaa rabbii deemtanii waggaa tokko lama yoo baay'ee hojjettanii achi dhuftanii hojii fataa hojjetattanii jiraachuu dandeessu waanumti tokko waanumti nama cinqu waanumti nama sodaachisu waanumti nama dhiphisu hin jiru kunoo isheen kun immoo ishee gibbii keenyaati wayyaa miicaa jirti yaa bokkaan dhufee jennaan waan akka duqeetiifaa waan akka misiraafaa bokkayyoo tuqee hin ta'u mitiira isaaf teena gargaartee akkasitti sassaabbanni gammeenis akkuma hojiitii dhufeen shaantaa sassurra kaate kaartoonii walitti qabamee jiru kun waan xixiqqaa kutokotee baay'ee qaba jechuudha እና ወረቀን ittiin dhufellee achi keessadha isammoo ganaan boru fattarree meeshaa kana hundumaa bakkatti godhaa sinin jechuu fi warri haaraa taatan subscribe godhaatii matii keenyatti dabalamaa kan kana raafis viidiyoo laayikii godhaa gara biraatti sheerii ta'a sinin jedha yeroo baay'ee yaada keessanis yaada qabdanii yoo qabaattanii intinaanuu godhaa koomenti jalatti nu qaqqabsiisuutii dandeessu bokkan baay'ee tokko nama rabbashaara kana biraan immoo qeen keenya foto fuutamee baqa maal jedhee isinitti hima finne yoo jennu hojiin hin dhumu ammas immoo waan biraa hojjechaa jirra karaa mana duubaa isa immoo yeroo biraa isinitti agarsiisa kushina wayii ijaaraa jirra ijaarsi kun hagam fixee qorqorroon hagamii mismaarri hagamii agaan simmintoo liishoomee kan jedhu gaafatanii turtanii xiqqoo viidiyoo gabaabduu wayii kanaan dura isinii hojjedhe isarra jirra isas immoo isiniifan fidachaa baadhaa yeroo viidiyoon akkasii isinii dhufu isinumaan fayyada isiniin galee isinumaan fayyada maal gochuun qabaa haalli koo humni koo kun eessara nageessisuu danda'a maal na sochoosuu danda'a jettanii akkasitti yoo naman qabdantee nama haala isinii mijeessu maal ta'e maallaqa keessan harka keessanitti dibbiin godhaa qabadhaa iddoo dhaquu hin qabu akkasii xumuraa jiraatii kan kanarraa fi bakka jirtanitti fayyaa nagaa ta'a gaariin isiniin darbiinii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa bu'u xumuree jira bormoo iidii natti fakkaata hunduma keessanuu iid mubaarik jechaa